Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo akkam jirtu nageenyi rabbii bakkuma isin jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Har'a immoo har'a viidiyoo tokko isinii qabadhe dhufe jechaadha. Viidiyoo baay'ee shuukaneessaa fi baay'ee waan gara nama nyaatu jechuudha. Viidiyichis akkuma isin argaa jirtan kana jechuudha. Micayyoo tana jechuudha hedduu umrii ijoollummaa isiitiin haadha ilmaa taatee ilma guddisuudhaan osoo isiinuu guddina barbaaddu jechuudha. Isiiyyuu nama guddisuu barbaaddu yeroo hin taanetti umrii hin taanetti jechuudha umrii 13tti haadha ilmaa taate ilma argattee ilma guddisuu isii jechuudha. Ilma argachuudhaan hedduu waliin rakkataa akka turte jechuudha. Yeroo hedduu miidiyaa irratti kan deemaa ture jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu. Namoonni tokko tokko amma yeroo akka haasamanitti jechuudha waa'ee micoo kanaa jechuudha namni gabaase ABS jechuudha. ABS ammoo kan gabaase Amaaraa miti, micoon tuni Oromoo, micoon tun Amaaraa miti, Tigrees miti, Guraagees miti, Silxees miti jechuudha. Micoon tun Oromoodha jechuudha. Jaalattanis jibbitanis micoon tun Oromoodha jechuudha. Oromoo matuu kana walirratti raawwataa jechuudha. Micoo tana rakkina irraa kan ka'e jechuudha. Bakka bultii dhabuu irraa kan ka'e rakkina irraa kan ka'e jechuudha. Sobamtee akkasitti fuudhaniitiin si bulchina jedhanii dirqiidhaan akkasitti umrii isii hin taaneen lubbuu isii hanga dabarsuutitti ga'anii jechuudha. Osoo hin beekin ulfooyitee kun akkanatti ilmoo tana qabattee dhalte jechuudha. Ilmoo tanaa fi isii hogguu wal biratti ilaaltan baay'ee garaa nama nyaata. Isiinuu baay'ee ilmoodha. Isiin maanuu silaa nama guddisuu barbaaddi jechuudha. Hogguu namni silaa nama guddisu namni guddisa barbaadu dhalee ilmoo yookaan ammoo dahee ilmoo guddisu yeroo hin taanetti jechuudha. Fedhiidhaan alatti umrii gaheessa hin ta'initti jechuudha. Yeroo ilmoo dhalteetiin yookaan deesseetiin argattu guddistu baay'ee garaa nama nyaatti jechuudha. Haalli micoon tun keessa turte baay'ee waan garaa nama nyaatu jechuudha. Yeroo umrii isii ijoollummaatitti jechuudha. Haadhaa fi abbaan isaanii isii wal dhabuudhaan gargar bahanii turan jechuudha. Akkuma beekamu jechuudha micoon tun yeroo hedduu rakkattee wanni isiin hin ta'in hin jiru jechuudha. Bataskaana xaraguu turte jechuudha. Deebisanii mataa gogaa irraa haaduu turanii jechuudha. Baay'ee waan rakkina keessa turte jechuudha. Kana kan godhu numa Oromoodha jechuudha. Micoon tun Oromoodha jechuudha. Micoo daa'ima isii jechuudha. Daa'ima isii tana maqaan isii maqaa Oromooti jechuudha. Isii maqaan isii maqaa Oromooti jechuudha. Kanaaf mee akkamitti micoon tun xayyib Oromoo miti jettaniitiin waan biraa haasamaa jechuudha miidiyaa kana irratti. Micoon tun akkamitti Oromoo hin ta'in jechuudha. Maqaan isii Oromoodha. Daa'ima isii jechuudha. Maqaan isii Oromoodha. Akkamitti xayyib Amaara jechuun ni barbaadani moo Tigree jechuudha. Waan nama ajaa'ibsiisu jechuudha. Kanaaf homa fedhayyuu haa ta'u jechuudha. Micoon tun akkaaf akka malattuyyuu kun umrii isii hanganaatiin jechuudha. Umrii isii waggaa 13tti deessee yookaan ammoo dhaltee daa'ima argattee jirti jechuudha. Kan silaa isiiyyuu nama guddisuu barbaaddu amma nama guddifti jechuudha. Baay'ee rakkachuu turte. Namoonni dandeettan yoo kan dandeettaniitiin jettan taate akka gargaartan maqaa isii barbaaddanii jechuudha. Akkaawuntii isii barbaaddanii namni agartanii rabbi laaffiseef hin jedhe gargaartanii akka gargaartanii micoo tana bakka hin geettan jechuudha. Oromoon silaa bakka hundattuu numa rakkanna. Akkasuma ammoo Oromoommaatu rakkoo keessaa wal baasa jechuudha. Hamma danda'amee micoo tana osoo bira dhaabanne jechuun barbaada jechuudha. Maaliif dhimma isii kana amma kan oofaa jiru jechuudha. Kan dhimma isii kana hordofaa jiru ABS jechuudha. Isinis miidiyaa ABS hordoftanii jechuudha. Miidiyaa ABS hordoftaniitiin hamma danda'ameen akkaawuntii fi maqaa isii ABS kaa'uun isaan oolu osoo gargaartanii jechuu barbaadeeti jechuudha. Faana buutanii hordoftanii jechuudha. Sababa Oromoo qofa waan taateef osoo hin ta'in sababa nama taateen jechuudha. Namoonni obboleeyyan qabdan jechuudha. Namoonni obboleeyyan qabdan jechuudha. Osoo gargaartanii obboleeyyan shamaraa qabdan jechuudha. Osoo gargaartanii baay'ee natti tola. Kanaan wal qabatee ammoo dhaamsi gabaabduun ani isiniif qabu jechuudha. Hadaraa ilmaan keenyaa, hadaraa ilmaan Oromoo jechuudha. Isin osoo waan akkanaa kanarraa osoo of qusannee baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namoonni agartaniitiin waan akkanaatiin sobdanii jechuudha. Nama sobdanii waan taane ilmaan obboleeyyan ofii irratti dalaynu kun osoo rabbii ofirra sodaataa deemnee baay'ee barbaachisaadha. Kanumaanis jechuudha namni agartaniitiin ilmaan obboleeyyan manaa qabnu waan akkana akkamittiin akka dalagamu baay'ee garaa nama nyaata. Wallaahi baay'ee garaa nama nyaata.
haa ta'u hundaafuu amma mucoon tun guddifattee jirti jechuudha. Akkuma argitan kanatti daa'ima tana kunoo guddifatteetiin jirti. Yeroo isaan lamaan wajjin taphatan jechuudha viidiyoo irratti yogguu isaan lamaan miidiyaa irratti yeroo agarru yogguu isiin ciisteetiin isii hoosiftu yookaan ammoo wajjin taphattu lamaanuu waan isin ajaa'ibu ijoolleedha jechuudha. Kamtu kam akka guddisu baay'ee waan nama ajaa'ibu jechuudha. Kamtu kam akka guddisu baay'ee garaa nama nyaata. Ni taphatanii jechuudha. Isin maanuu taphachuu barbaadde waliin waan isin ajaa'iburra. Isin maanuu haadhummaanuu jechuudha. Haadhummaan deesseyyuu daa'ima isii tadeessisa wajjin jechuudha. Wagguu taphattu yookaan ammoo wagguu isii tapsiiftu waan garaa nama nyaatu baay'ee isiinuu jechuudha. Ijoollummaa itti jirtu wajjin wagguu isii qaama isii kana laallu jechuudha. Wagguu agarteetiin fuula isii laallu ijoollummaa isitti jiru baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Micoon tuni yeroo daa'ima tana argattu jechuudha. Yeroo humnaan dirqiidhaan gudeedanii daa'ima kana garatti hafuu jechuudha. Umrii isii waggaa 13 jechuudha. Amma micoon isii waggaadha biddatti waggaa geettee jirti jechuudha. Amma jechuudha egaa ilmoo tana deesse as ammoo waggaadha jechuudha. Amma waggaa 14ffaa isiiti jechuudha. Waggaa 13tti ilmoo gara qabattee deessee jechuudha. Amma eega deesse waggaa 14 seentee jechuudha. Umrummaan isii kan itti dhalatte waggaa 14 jechuudha. Waan isin ajaa'ibu wallahi waan baay'ee garaa nama nyaatuu fi waan waa'ee godaannisa namatti ta'u jechuudha. Kuni maaliif ta'a jechuudha. Ilmaanuma Oromootu kana dalagaa ilmaanuma numaatu walirratti waan kana dalagaa jechuudha. Namni rakkatee yoo waan tokko ta'e namni waan rakkateetiin waan tokko yoo ta'e ilmoon shamara takka rakkattee hogguu karaa gadi baateetiin jettu yaanni akkamitti akka mataa keessa waan akkana namaaf dhufu akka kiyyatti gaafiinatti ta'a jechuudha. Akkamitti namni rakkatu waanuma jiru rakkateetiin agartee ilmaan kanatu ilmaan namni kun waan akkana irratti dalaga jettee waan hin shakkineef jechuudha. Kaatee micoon tun jala damtee jechuudha. Hogguu jala dheetiin jechuudha. Isiin ijoollummaa isii kan itti jiru waliin jechuudha. Osoo xiqqoo nama yaada qabu ta'eeyyuu namni kun na daffaruun mala jetteetiin waan akkasii sammuu keessa fidachuu isii mala. Kanaaf wallaalummaa isii wajjin jechuudha. Kana hundi irra gaheetiin jira. Ammaaf ammoo kun bakka kana geetteetii jirti. Namoonni agartanii dandeettii qabdaniitiin kan gargaartan yoo kan dandeettanii kan gargaartan ta'e osoo dhimma isii kana gama miidiyaa ABStiin faana buutanii hordoftanii micootana galmaan geettanii jechuun barbaada. Wallaahi an akka kiyyatti baay'ee natti dhagame. Ilmaan Oromoo wanni ani isinii dhaamu wanni akkana kan isin qunnamu taate please dhiiras ta'e shamarran jechuudha. Namuma kamiyyuu haa ta'u rakkatee yoo kan isinitti dhufu ta'e haala gaariidhaan osoo keessummeessinee bulchinee hanga danda'amuun osoo bira dhaabbannee kan geggeessinee nagaan geggeessinee baay'ee natti tola. Hundinuu osoo amala gaariidhaan jechuudha. Nama kana osoo nama kamiyyuu kan rakkateetiin namatti dhufe osoo waan biraa itti yaadu osoo hin ta'in akka gaariitti geggeessinee asumaan isinii dhaamuu barbaada jechaadha. Kanaan olitti wanni jedhu hin jiru jechuudha. Kanumaan isinii dhaama isinis hamma dandeettaniin jechuudha. Viidiyoo kana waliif share godhaati. Namni abbaan rabbitti laaffise micoota na gargaaru jechuudha. Haa bira dhaabbatu. Asumaan viidiyoo kana waliif share godhaati. Walii qoqqoodaa namni hunduu akka dhaga'u asumaan isinii dhaamuu barbaada. Inshallah waan kana amma danda'ameen anis gama miidiyaaleetiin hanga danda'ameen jala bu'eetiin hordofee waan jiru isiniif dhiyeessa. Hammasitti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu isiniin jira.